Bahii giddu galeessaa waggoota kurnan darbaniif boqonnaa argitee hin beekne keessa galteetti. Iraan hoogganaa olaanaa ishee ajjeefameef gadda uummataa yeroo eegaltu naannichi gara wallabdee gadi fagootti harkifameera. Iraan haleellaa haloo ba'uu guutuu galoo galaanaa keessatti xiyyeeffatee itti fufteetti. Israa'el ammoo bu'uuraalee nageenyaa Iraan magaalaa guddoo biyyattii keessatti argaman irratti boombii dhoosuu cimsiteetti. Iraan reeffi Kaamenii Teheraan keessatti argisiifamuun booda sirni gaddaa guutuu biyyattii akka eegalu mirkaneessiteetti. Kanuma waliin Israa'el bakka bu'aan Iraan filatte kamiyyuu xiyyeeffannoo wal fakkaatu akka mudatu akeekkachiisuun Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis hoogganaan kamiyyuu imaammata Israa'el diinummaan ilaalu rukutamuu akka danda'u himaniiru. Iraan gama isheen haloo ba'uu galoo galaanaa babal'ifteetti. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan dambalii haleellaa waraanaa jedhee waamu qabeenya USA fi Israa'el irratti xiyyeeffachuun naannoo misaayilaa 44 guugsuu ibseera. Haleellaa kanaanis qoonsilaa USA Dubaayitti argamu buufata USA Kwaatar keessatti argamuuf dhaabbilee buufata doonii United Arab Emirates keessatti argaman hojiin ala taasisuu mirkaneesseera. Sochiin diroonii cimee itti fufuun ittisni qilleensa biyyoota galoo galaanaa keessa jiran of eeggannoo guddaarra kaa'amaniiru. Dooniin humna galaanaa Iraan tokkos haala ifan taane keessatti naannoo Sri Lankaatti liqinfamuun ishee gabaafamuun kunis daandii daldalaa barbaachisoo ta'an irratti tasgabbii dhabuu dabaleera. Iraan haleellaa wal duraa duuba fi wallabdee addunyaa cimaa dhufe keessatti awwaalcha mootummaa Kaameniif qopheessiteetti. Iraan har'a galgala awwaalcha mootummaa guyyoota 3 turu hoogganaa olaanaa ishee ajjeefameef kan jalqabde yoo ta'u, yeroo waraanni fi mirkanaa'uu dhabuu siyaasaa mul'achaa jirutti. Riippaabilika Islaamatiif yeroo seena qabeessa fi mallattoo gadi fagoo kan ta'edha. Hoogganaa du'aan boqote kana eenyutu bakka bu'uu danda'a tilmaama jedhu gidduutti maddeen Iraan akka mul'isanitti. Mujtabaa Kaamenii ilmi Kaamenii fi luubii yeroo dheeraaf dhaabbaticha keessatti dhiibbaa uumuu danda'a jedhamee ilaalamu akka ta'e ibsaniiru. Mujtabaa Kaamenii yeroo baay'ee akka nama bakka bu'uu danda'utti taajjabdoota siyaasatiin kaafamaa kan turan yoo ta'u, yaa'iin gaggeessitoota Iraan garuu hoogganaa olaanaa itti aanu muuduuf aangoo idilee qabaachuun ibsameera. Gama biraan pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp Ispeen irratti aarii guddaa ibsuun dhagahameera. Kunis Maadriid xiyyaaronni USA buufataalee Ispeen fayyadamuun Iraan irratti haleellaa akka raawwataniif gaafii dhiyaate kuffisuu hordofeeti. Tiraamp gocha kanaaf Ispeen akka adabannaa dachuun Ispeen waliin waan tokkollee akka hin daldalle doorsisaniiru. Muummichi ministeeraa Ispeen Pedro Sanchez deebii cimaa kennaniin balaawwan gurguddoon dhala namaa akkasitti jalqaba jechuun Tiraamp yoo goota ta'e Puutii waliin taphachuu qaba jedheera. Dabaluunis Tiraamp Raashaa waliin cheezii taphachuu akka hin dandeenye hubachiisuun qeeqeera. Ispeen boombii USA fi Israa'el Iraan irratti dhoosan gocha of eeggannoo malee jechuun balaaleffatteetti. Akkasumas xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa buufataalee galaanaa fi qilleensaa Ispeen akka fayyadaman dhorkuun haleellaa Iraaniif akka fayyadamne irra deebiin dhorkiteetti. Kana gidduutti wallabdeen michoota neetoo gidduutti uumame ciccimee babal'ateera. Seenetii USA murtee tarkaanfii waraanaa dabalataa Iraan irratti fudhatamuuf hayyama koongiraansii barbaadu irratti sagalee kennuuf qophaa'aa jiraachuun dhagahame. Seerri kun qormaata hin barbaanne fi kallattiin aangoo waraana pireezidaantii kan jeequdha. Murteen kun koongiraansii riippaabilikaanotaan to'atame keessatti carraa dheeraan kan mudatu yoo ta'u, sagaleen kun seera baastonni wallabdee saffisaan babal'achaa jiru ilaalchise galmee irratti akka galchan dirqisiisa. Hooggantoonni paartii Dimookiraatotaa lola Iraan irratti baname tarsiimoo bu'aa ifa ta'e hin qabne jechuun qeeqaniiru. Riippaabilikaanonni tokko tokko ammoo loltoota lafoo bobbaasuun akka danda'amu of eeggannoon ibsaniiru. Sagaleen kun kan dhufe yeroo murteessaa ta'etti yoo ta'u, sababni isaas waraanni haleellaa xiyyeeffannoo qabuun jalqabe gara wallabdee bal'aa gamtaa daldala addunyaa fi daayinaamisii nageenya naannoo irra deebi'ee bocuutti guddateera. Lammiileen Iraan hoogganaa olaanaa isaanii du'aan boqote kabajuuf Teheraan keessatti walitti qabamuuf yeroo qophaa'anitti alaan wal jijjiirraa waraanaa itti fufuun keessoon gaafii wal duraa duubaa mul'ataara. Sirni awwaalcha mootummaa Alii Kaamenii waan hundarra kan caalu yoo ta'u, yeroo jijjiirama gadi fagoo Iraanii fi baha giddu galeessaa bal'aa boqonnaa murteessatti ceesisa.